Ankan ajaa'ibee dhiisuu didee ababaan dastaan fidee fi ababaan Abrash fidee malkii tokko jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Soofii Sokorroo akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattanii mee ababaa Abrash fidee fi ababaa yookiin immoo ababaa dastaan fidee wal bira qabnee walumaan ilaalamee jaluma jira viidiyoo kana wanti viidiyoo gabaabaa kana waraabee fidee fi akkasiin ilaaltan baay'ee na ajaa'ibeeti. Akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattan isiniin jecha anis nagaa kooti. Egaa viidiyoo kana like subscribe gochuudhaan eegala please subscribe godhaa like illee godhaa laaltaniin isinaati like godhaa subscribe illee naaf godhaa isiniin jecha haga xumura sagalee kana dhaggeeffadha. Egaa akkuma argitanii lidati yookiin immootu dhaloota Roottaa ture. Guyyaa dhaloota Roottaa akka turetti jechuudha. Abrishiinis hin dhufne ture gaafa dhaloota isaanii Dastaanis gaafa sana hin dhufne meerii faatu akka bariif jechuudha. Viidiyoo sanarraa hin waraabne malee. Amma immoo borumtuu isaa yookiin immoo guyyaa lammaffaa irratti Dastaanii ababaa kanaa fi warqii birrii 200 warqii mormaa kan masqalii qabu fidee fi dhufee sapiraayizii godhe jechuudha. Ababaan Dastaan fidee fi ababaan intanaan fide tokkuma jechuudha. Mee ilaala Abrishiin bariirra qabee dhaabbatee oliin galu jedhe bakka oliin galu namni jiraachuu hin barre ture. Annamatu namni jiru seen dhufee erga namni jiraate kalaas olin seenu jedhee bariidhuma raabatee hafe jechuudha. Jarri kun immoo akkanatti alamii jira yookiin immoo gammachuu jira faafinne maashaallah garuun Roottaan baay'ee bareedee dhugaa dubbachuudhaa fi jedheennaas burtukaana bakka fuullisii dhugaa. Innaa birriin akka kanatti nama bareecha. Birriin wanti isin bareechin jiru obboleewwan keenya YouTube banannee wajjin haa guddifnu warri YouTube banatanii banadhaa warri banachuun beenne immoo dhugaa rabbi koomentii jalatti naa barreessaa isin lakkoofsa koo isinii kennee isiniin banaa subscribe waliif goonee viidiyoo waliif daawwannee wal guddifnee sa'aatii fi akka monetaayizii guuttan nuti jechuudha. Namoonni baay'ee YouTube kanaan dura fayyadama ture monetaayizii naaf guutee waan hunda isaa seera hundaa guuttadhee aggaatamee viidiyoo nama beekamtii qabu eegadhiise. Naratti uggurame achumaan na jalaa gubate jechuudha. Na YouTubein immoo erga monetaayizii guuttanii viidiyoo irra beekamtii qabu gadhiisuu baay'ee tokko dhorkaayyama jiraatii dhalatti koopiraatii isin irratti erginaan kisaaraa galuudha jechuudha. YouTube tokko immoo lafaa kaanii iddoo sanaan gaachuun hedduu ulfaataa. Kanaaf inshaallah subscribe naaf godhaa daraa keessanii sagalee kana dhaggeeffattan isiniin jedha. Akkasumaan egaa gama jira kanatti daarfannaa Abrash ababaa baatee dhufee ol galuu moo akukkuluu annaggaam jedhaa ture jechuudha. Bariitee hin bariine jedhee baree. Jarri kuni inni kun Dastaan warqii mormaatti kaa'ee wal hammatanii qafik tabaabuloo idammoo naammadhu sinammadhaa waliin jedhanii galatoonfattee otoo isin gammachuu jira ammallee xumuratiniini atoo Abrishiin dhufee ol seene obbo Abrishiin dhufee ol seene jechuudha. Dhufee ol seene namatu jiraadha namni jiraachuuf dhiisuu yoon barree jedhee bakka ababaa harkatti baadhatee dhaabbatee afaan bariira jechuudha. Gaana nyaate garuu yeroo sana garuu immoo dura durfame utuu inni Hermeelaa wajjiniin asiif achi deddeemu baatee mukkuu bultiin jira kanaas laan diigamu ture garuu diraamaadhaaf ta'ullee bultii jira kan diigee kan mata duree gadi kaasee Hermeelaadha jechuudha. Garuu Hermeelaan durattis dubartoonni baay'eetu jiranii. Dubartoota sadii immoo lamatu dhufanii deebi'anii jireenya Abrishii kana keessaa Roottaan maafi Abrishiin gidduu kan galan garuu nama akka Hermeelaatti fayyaa fi hin jiru. Hermeelaan immoo bakka maastishiidhuma taateetti hafte jechuudha. Dhugaa nama ajaa'ibaa. Kanaaf akkasiin jechaati. Akkanatti gaa fidee sapiraayizii godhee warqii birrii 200 fi akkas kan caalu fidee sapiraayizii godhee Abrishiin immoo baay'ee isaa baadhatee achitti dhaabbatee hafee jechuudha. Harkaan fuunee kanaaf maal jettee Roottaan maa dhuftee jetteeni maa dhuftee otoo hin dawwalniini otoo na dawwaltee silaa gaarii ture jenaan akkasumaan dhufee kalee sanaa mijanne ture garuu kanumaan ababaa sii bitee dhufee ababaa kan harkaan fuutamoo jennaan achirratti addaan kutanii fuudhanaan fuudhaaf hin fuudhu gaa'u kan itti fufu sichitti fufaa qaxxaa yookiin immoo kan itti aanu hin dhufa jechuudha. Akkas jedheenii bariirra dhaabbatee hafee Dastaan immootu gaafa isiin ayyaanni isii yookiin dhaloonni isii akka baramu sana hin dhufne turenillee inni immoo bakka dura bu'ee ababaa Abrishii wal fakkaatu ababaa diimaa banagaraachin lai ababaan diimaan ababaa jaalalaatiin beekta yoo ta'e ababaan adiini ababaa nageenyaati salaam kan jedhamudha. Ababaan wardi yookiin immoo kan piinki kan jedhamu kun immoo
bultiiti jechuudha. Nam bultii tokko isinirraa barbaadu aabaa wardii isinii kenna. Namni fiqira yookiin immoo jaalala isinirraa barbaadu aabaa diimaa isinii fida. Namni immoo nageenya isin wajjin barbaadu aabaa diimaa adii isinii fida. Banagarratti aabaan hundi isaaniiyyuu aabaan irdiin illee hundi isaaniiyyuu hiika qabu jechuudha. Kanaafi hiika isaa barbaadan immoo tokko tokkoon isiniifan hin fida akka daqiiqaan jilaan baay'anneedhaa fi egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Soofii Sokoruudhaa laayik sabskiraayib gochuun irraanfatinaa daraa keessanii akkasitti gaadastaan kalee sanaaf hin mijannee dhiifamaa keekina jilaa fixxetti feexxan immoo akkam akkamii jira dhufe keekiin egaa ninuyyuu keekiidha keekiin dhufee lafa kaa'amaa fi akka kanatti kennaan isiidha hamba shabbashamee warqii irratti warqii dhufaa abrishiin gaafa siin deesseennanii mana maatii isiitti warqii geessuuf harkaa hojii darbite maaliif jennaan Ramiilaa wajjin waan deemeedhaaf jechuudha. Dastaan immootu waa'ee miidiyaa badaa hin beeku garuu diyaaskooraadha jedhani malee diyaaskooraa miti natti hin fakkaatu diyaaskooraa natti hin fakkaatu beekaa akkuma inni miidiyaa irratti beekamuudhumaaf fidan malee. Namoota baay'eetu sababa jira kanaatiin miidiyaatti fayyadamee irraallee gabii guddaallee argatee beekamtiillee guddaa argachuu namoota baay'eetu eegale jechuudha. Sababa Abreeshii Firoottaa kana dhugaa dubbachuuf nama baay'eedhaaf carraa hojii bananii jechuudha. Namoota sabskraayibiin isaanii 100,000 jiru ijoollumti jara kana jala deemanu jechuudha. Innaa akkasii nutis walaa jajjabeessinu dalagaa akka jiraa kan dalagnaatu hin taane nuti dalagaa mataa keenyaa dalagnaa haguma isaatii guuttanutti jechuudhaaf malee waan dalagnu waan nurraa malee hojjena jechuudha waan babbadaa waan namaaf fakkeenya hin taane tokko hin goonu. Kanaaf inshaallah akkasii gaa Abreeshii aabaan harkatti hafee garummaa aabaan Abreeshiitii fi aabaan intanaa xiqqoo wal fakkaataa xiqqoo kan Abreesh baala qabaa kan Dastaan baala hin qabu. Akkasitti gaa Dastaan dura bu'e jechuudha. Isinoo maal jettu gammaddaniittuuf immoo hin gammannee fi hin jaallattu hin jaallattu isin Abreesh immoo Ruutaa jaallattu akkasuma immoo Dastaa isaa amma dhufee kana jaallattu koomentii jedhanaaf ka'a. Egaa laayik sabskiraayib gochuun irraanfatinaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.